Egaa yeroo garagaraa keessatti teknooloojiin garagaraa ni uumama. Teknooloojiin amma uumamaa jiru immoo hedduu waan nama sodaachisu kan ta'edha. Egaa jidduu kana Apple Pro version kan jedhamu jechuudha. Eyeglass yookaan manatsirii kan jennuun kan fakkaatu jechuudha. Hedduu guddaa jidduu kana social media irra haala garagaraatiin dhiyeeffamaa jira. Inni kun teknooloojii haala gaariidhaan qopheeffamee yeroo ammaa gurguramaa jiru kan jedhamu keessaa tokko Apple version Pro kan jedhamu kana namni bitachuu barbaadu jechuudha. Maallaqa doolaara 3,500 ol qabaachuu qaba. Maaliif wantichi maallaqa doolaara 3,500 waan ta'eef jechuudha. Egaa namni kana qabu bitatee manatsirii kana ija isaa irratti hidhachuudhaan hojiiwwan garaagaraa achirratti hojjetaa deemuu danda'a. Akkasuma akka mana jireenyaa yookaan biiroo dhuunfaa isaa keessa jirutti yookaan immoo akka aalama barbaadu keessa jirutti jiraachuu danda'a jedhaniitiin haala kanaan kana qopheessan. Egaa teknooloojii yeroo garaagaraa keessatti wantoota haarawaa dabalataa dhufaa jira.